amin. Nurut amtau kabdani. Amin amin. Tamsa kana ka wallahi. Nama sa mukajitan. Wadi anggo kay tajirus jila biya majira jila ke kotire ngumanu. Nurut amtau jani jima kanya bakkan nulalu kabdani rabbi ni nagaru kisnagar garu nuragar garu. Dabka kanya kana rabbi yo jiba katin ngoda ini jenna galato ma galato. Bishaan kana baafnee uruudnee takkaa irraa gammannee jimaa san hin beeknu nuti. Uummatuma fayyaduu malee nuti takkaa irraa gammannee hin beeknu. Takkaa akka feenutti gurgurannee hin beeknu ilaata. Tagaa dukkanaa halkanii guyyaa sitti oolanii. Akkamitti mee? Aboo lafaaneeti dhagaa cabsinee mitira 30 qonnee. Mimani jenama maralle haala amma akkaataa haala cimaa kanatti daleeyne sibiilichi fi madu. Bakka gara miidiyaa haaraa miidiyaa keessan miidiyaa sagalee teessan taate barkoo miidiyaa nagaan dhuftanii isin jecha hordoftoonni gaa warri ilaan qammaa hordofaa jirtan warri ilaan qammaa barkoo miidiyaa viidiyoolee asirra galakeeffamaa jirtan jiru hunda daawwachaa jirtan galatoomaa jajjabaadhaa warri ilaan qammaa ammoo dhuftanii miseensan ta'in barkoo miidiyaaf miseensan ta'in dhuftanii sabiskiraayib gootanii miidiyaa kana akka guddiftan adaraa isin jechuu barbaada. Egaa miidiyaan kun miidiyaa keessanii sagalee keessanii keessaafuu uummanni keenya uummanni baha biyyattii uummanni Harargee kun miidiyaan qabu. Rakkoon isaa guddoo miidiyaan qabu. Tanaaf waan isaan dubbatamne tanaaf qabeenya isaa saamuu malee qabeenya isaa abbummaan fedhe dhufee itti fayyadamee deemu malee waa'een qabeenya isaa waa'een rakkoo isaa waa'een aadaa duudhaan uummatichaan dubbatamu kun maali miidiyaa dhabu keenya jechuudha. Kanaaf miidiyaan barkoo miidiyaa dhiyootan hundeeffame kun waa'ee uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaa dubbachuuf duudhaa uummata keenyaa dubbachuuf qabeenya uummata keenyaa baasee addunyaa beeksisuuf haala uummata keenyaa fuudhee addunyaan gahuudhaaf hundeeffame miidiyaa kana akka jajjabeessitan asumaan isin jechuu barbaada. Itti aansee gaara xiqqashoo sagantaa addaatiin qaba. Egaa sagantaa tanaaf ani saariyaa qophiin tunis haariyaa jedheetii yaada. Fuulduree Rabbi jee wal duraa duubaan kan isin hin geenyu ta'a. Sagantaan tunis sagantaa addaati wanti hin jeef haala uummata keenyaa irratti hin xiyyeeffadhaadhaan tana uummata keenya kabba biyyattii uummata Harargee kana jiruu uummata keenyaa maal uummanni keenya kun jiruu isaa akkamii maal keessa jira waan jiru irratti waa dubbachuu barbaada. Egaa akkuma beekamutti uummanni keenya uummanni Harargee kun wanti inni jiraatuun wanni oomishee ittiin jiraatu akkuma beekamutti irra baay'ee jimaadha jechuudha. Akkuma nama jiru hubatu jimaadha. Jimaa kana egaa oomishee magaalaaf dhiyeessee jimaa kanaan jiraata jechuudha. Maaliif jireenyi isaa jimaa qofarra rarra'ee lafti uummanni keenya egaa lafti isaatis jallisii qamadii facaasuuf kuduraalee adda addaa godhuudhaaf lafti isaa isaaf hin mijooytu tabbaa fi qe'eera gaara waan qabduuf mijooytu. Kanaaf jecha hedduu jireenyi isaa jimaa rarra'ee jimmoo bichaadhaan akka jiraatu dirqisiifame jechuudha. Kanaaf egaa amma jimaan kun egaa waa hedduu barbaada. Jimaa kana akkuma fakkeenyaaf amma qamadii gizee facaaftu yeroo tokko facaaftee achi booda muraasa booda haamtee magaalaaf dhiyeessite kanuma. Laakiin jimaan akkasii miti. Jimaan kunuunsa barbaada, bishaan ammaa ammatti obaasu barbaada, xaa'oo adda addaa barbaada, eegumsa barbaada. Haala hedduu keessa dabaree gabaaf dhiyeessa uummanni keenya gizee jimaa kana oomishu. Keessaawoo yeroo ammaa gaabarana akkuma beekamu jimaan roobni hedduu barana akka malee hanqinni roobaa uumamee ture. Barana akkuma walii galaattu ji'a 2 moo 3 bicha roobe malee roobni roobne. Kanaaf jecha bishaan lafa jalaatti illee akka malee xiqqaatee uummanni keenya ammaan tana bishaan san baasuudhaaf akka malee halkanii guyyaa manan jiru alabbee haala galu jira. Lafa keessa jira qaamni gaa uummata keenya kana gargaaree uummata keenya kana rakkoo bishaanii uummata keenya jirtu sana furuudhaaf qaamni tattaafatee ilaa hanqarraan jiru. Hedduu jireenyi akka isaan itti jira wallaahi namni ilaalee hedduu nama nyaachifte. Uummanni kun gaa uummata silaa akka malee gargaaramuu qabu. Mee walumaanuu hundaafuu haala uummanni keenya keessa jiru gaa nuti waan keessa jirruuf ni agarra. Xiqqoo waan waraabeen qaba. Viidiyoo gabaabaa tokko daawwannee walitti deebina. Haala hedduu nama rakkisiisu keessa jirra. Alhamdulillah fayyaa qabna gin mimani jenama maralle haala amma akkaataa haala cimaa kanatti daleeyne sibiilichi fi madooshaan. Egaa amma akka agartan kanatti khaleeza akkanatti eegalan jechuudha. Khaleeza akkanaa eegalanii edatti bulanii ilaa ammaa itti jiran zaadii 24 bira dabalanii jiran jechuudha. Haga dintaa'in harrafin riiba eela mitira eela sun as jira isiniin garsiisa.
Ela nama isin garsiisu deemu kuni yoo xiqqaate mitira gaa fagoodha beektaa hedduu gaffagaata tiraan qotan halkanii guyyaa amma maanta guyyaa tiraan qotaa oolanii keessaa ol ba'an jechuudha guyyaas tiraan qotan halkanis tiraan qotan hedduu jechuudha gaffagaata yoo xiqqaate mitira 25 ni gaha baay'ee gaffagoodha. Ilaa achi gaa biyyee osoo hin taane dhahaa cabsaniiti dhahaa kana maashina yookaan immoo maashinatti fidatanii osoo hin taane dhahaan kun humna isaaniitiin cabsan jechuudha sibiilichi yookaan immoo waan cabsaniin guyyatti qarshii humarraa ilaan qarshii humaa 500 laal kun amma dhahaa kana humna isaaniitiin cabsan maashinaan osoo hin taane wallaahi humna isaaniitiin cabsanii dhahaa kana achi keessaa baasan jechuudha. Bishaan akkamitti jimaa biqilchitan bishaan baaftanii akkuma laaftamu tanatti immoo akkamitti mee? Aboo lafaaneeti dhagaa cabsinee mitira 30 qonnee akkasitti dhagaa sanuu biyyeen ta'in dhagaa akkasitti cabsinee bishaan baafnee sharaa maallaqa meeqatti dhagalaafnee maallaqa hisaaban qabne itti dhagalaafnee akkasitti bishaan baafnee jimaa sibiilicaan habbaan tokko 300 gatii qaraan isaa bichaan osoo bituu bichaan ta'in qaraa isaatiitu tokkosi akka firii takka bituudhaaf 2,000 bitu jira. Deebii akkasitti qonnee bishaan kana baafnee uuruu neynee takkaa irraa gammannee jimaa san hin beeknu nuti. Uummatuma fayyaduu malee nuti takkaa irraa gammannee hin beeknu. Takkaa akka feenutti gurgurannee hin beeknu ilaatti amma. Egaa akkuma daawwattanitti jimaan gisee magaalaaf dhiyaatu haala kana hunda keessa dabaree magaalaaf dhiyaataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni hedduu haala jimaa magaalumarraa jimaa warri jimaa bituus warri jimaa fuudhee erguus irra guddaan isaanii jimaa magaalarraa bitanii erguu malee jimaan kun akkamitti oomishni jimaa kun maal keessa dabaree akkamitti dhufaa waan jettu irra guddaan namaan hubatu ta'a. Akkuma amma viidiyoo irratti argatan kana kun uummanni akkana jira jimaa biqilchuudhaaf akkana jira mana hin jiru alagalee qabbana keessa jira lafa eela mitira 20-30 lafa jala qotee dhahaa cabsee humnaan dhahaa cabsee bishaan baasee bishaan kana fuudhee jimaa baasee jimaa kana fuudhee magaalaaf dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf jimaan immoo fakkeenya magaalaa irratti gurguramu kun kiiloon takkittiin humna namaa yoo itti daanee baasiin isarra dhumte gatiin itti gurguramu dachaa yoo ichi ol taate malee ichi gadi miti jechuudha. Wanti gatiin jimaa keenyaa ammallee ganaadhaa wanti nuti jennuuf kanaaf jechuudha. Humni isarra baatuu fi gatiin isaa hedduu waliin gitu sila akkaataa jimaa itti dhufu namni beekee wallaahi jimaa gatiin isaa inni nuni murteessa jechuudha. Kanaaf jecha sila gatii jimaa kan muree murteeffachuu fedhu qabu uummata keenya kanaa jechuudha. Uummata isa oomishu kanaatu gatii muree murteeffachuu qaba malee abbummaa amma hedduu jimaa abbuma barbaadee fuudhee gatuma barbaadee fi murteessee bita. Laakiin jimaan akkas sila haala uummata keenya keessa jiru namni argee hedduu isaa jechuudha jireenya uummata keenyaa kana fakkaatti. Miidhaan isaanii too maal viidiyoo tan daawwannee walitti deebi. Kanaafuu silaa waan kana mootummaanis nu ilaalee hawaasni kun akka irraa fayyadamu maashina faan nu fidee nu gargaare akka seenaa kanaan dhaamsatee warsadhaan. Jireenyi kun akka hunda qaba. Hundaafuu baanee qabsaa'u jira jimaa keenya rabbi bakka itti nu haa godhu. Amiin 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 amiin. Nurra qabsaa'u qabdanii. Amiin amiin dhaamsatee kana gaa wallaahi. Nama ta'amu faayitaan warri aangoo keessa jirus jilaa biyya amma jirraa jilaa sheekootti keenya hundumaanuu nurra qabsootanii jimaa keenya bakkaan nu laalu qabdanii rabbiin isin gargaaru nurraa gargaaru. Dabka keenya kana rabbi hojii bakka itti nu godhaa isiniin jennaan galatoomaadha. Abdoon keenyatti buufa. Isinis galatoomaa rabbi isin gargaaru rabbi si wajjaa jiraatu. Dabka keessan kana wallaahi rabbi bakka itti haa godhu nuti sanuma haadhanna. Hojii keenya kanaatti garsiisime. Eelaas laal. Eeloo kun laal ammaa dhahaa cabsu jira jecha keessa. Hedduu gaffagaata gaa dukkanaa halkanii guyyaas itti oolanii. Egaa akkuma argitan dhageessan dhaamsi isaanii qaamni dhimmi ilaallatu uummata kana cinaa dhaabbachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo gannaa fa'aa bishaan kuusanii uummanni akka itti fayyadamu godhuu bakka adda addaatti mootummaan maashina adda addaa fidee eela baasee fi uummanni kun uummata kana haaraa fudhachiisu qaba jechuudha. Akkanatti uummanni kun lafee laakiin wanni halkanii guyyaa gama mootummaatiin deeggarsa adda addaa gaafatamu waan biraati. Sanis takka hin dhiifne uummanni keenya gama makalaakiyaa taatu deeggarsa gama mootummaa hunda yerootti torbaanitti yeroo 2-3 dhufee gaafatamu jira takka dhiiseen beeku uummanni keenya kun
akkasii wajjin deeggarsaasituma jira. Uummanni kun akka malee xiyyeeffannaan irra kennamtee fi uummanni keenya gargaaramuu akka qabu qaamni waan kana furmaatatti kennu ogeeyyiin qonnaa seektara adda addaatti aanaa irratti naannoo irratti bakka hunda jirti. Uummata kana ilaaltee amma biiroon qonnaa seektarii qonnaa ka aanaa irra jiru naannoo irra jiru yoo uummata kana ilaalle jiru uummata kanaa ilaalee furmaatatti hin kennine maali faayidaan isaa? Kanaaf jecha uummatni kun uummata akka malee wallahi uummanni keenya haala kana keessa jira. Jireenyi isaanii hedduu nama yaachisaa jiruuf irraa jijjiiruuf dalagatanii dafqa isaaniitiin jiraachuuf haala amma isin agartan kana keessa jira. Rabbiin isaan haa gargaaruun jira. Qaamni ammoo uummata kana gargaaru uummata kana bakka bu'ee jiru uummata kanaaf akka deeggarsa godhu akka gargaaru isin jechuu barbaada. Egaa waan hanga ammaa nu daawwattaniif isinis galatoomaa yeroo biraa walitti deebina har'a dhaamsa keenyaan kanumaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.